kaanis qabna ammayyuu taanaadha. Itoophiyaa fi Sudaan walitti bu'iinsa daangaa irratti raawwateen walimataa jiru. Sudaan waraana Itoophiyaa loltoota booji'aman ajjeeste uummatatti agarsiiste jechuun himatte. Itoophiyaan deebii kenniteen hin raawwanne jette. Sudaan mormii ibsuuf ambaasaddara Itoophiyaa kaartuum jiran gaaffiif waamte. Kan ofii Finfinnee jiranis akka kaartuumitti deebi'an ergaa dhaamteetti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen aangawoonni Sudaan dubbii akka qabbaneessan gaafateera. Maaltu adeemaa jira? Firaafolii dhugaasaa nutti himti. Sudaan loltoonni Koo-7 fi lammiin nagaa tokko humna waraanaa Itoophiyaatiin erga qabamanii booda na jala ajjeefamaniiru jechuun wiixata har'aa himatte. Mormii ibsuufis ambaasaddara Itoophiyaa kaartuum jiru gaaffiif waamuun ambaasaddara ishee Finfinnee jiru ammoo gara biyyaatti waamuu beeksifteetti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen wanti daangaa irratti raawwate gaddisiisaadha jedheera. Haa ta'u malee ajjechaa kana raawwanne jechuun walitti bu'iinsi mudatee milishaa Itoophiyaa fi waraana Sudaan gidduutti ta'uu ibse. Bakki kun itti raawwates akka Sudaan jettutti osoo hin taane daangaa Itoophiyaa keessattidha jechuun deebise. Ibsi Itoophiyaan gara galgalaa baaftee taateen kun akka qoratamus eereera. Dabalataan wanti raawwate humni idilee Sudaan garee shororkeessaa TPLF'n deeggaramu daangaa cabsanii erga seenanii booda jedheera. Waraanni Sudaan ibsa dilbata baaseen loltoonni ajjeefaman booji'amtoota turani garuu ajjeefamanii reeffi isaanii akka uummanni argu taasifameera jedheera. Humni waraanaa Sudaan kun ajjechaa loltoota isaa kanaaf deebii malu akka kennu dubbatus tarkaanfii akkamii akka fudhachuuf jiru garuu hin ibsine. Itoophiyaan garuu ibsa ishee keessatti Sudaan dubbii hammeessuurraa akka of qusattuuf dhaamteetti. Milishoonni gama Itoophiyaa fi waraanni Sudaan yeroo walitti bu'an kun kan jalqabaa miti. Keessumaa waggaa darbee erga waraanni Tigraayitti eegalee fi Itoophiyaan hidha Abbayyaa guutuu eegaltee muddamni hammaateera. Biyyoonni lamaan lafa qotiinsaaf mijataa ta'e Alfa Shaagaa jedhamu irratti waldhabu. Torbee darbee daangaa biyyoonni lamaan itti waldaangeessan gama lixa Gondar magaalaa Matammaatiin walitti bu'iinsa akka ture gabaasaaleen ni himu turani. Ganda magaalaa Matammaa jala jirtu Shimmat Magaaduqaa jedhamtu keessatti haleellaa humnooti Sudaan raawwataniin hojiin qonnaan bultoota naannichaa gufachuunis gabaafameera. Haalli qabiinsa namoota opereeshinii waraanaa mootummaan eebila keessa eegaleen qabaman gaariidha jedhe paarlaamaan Itoophiyaa. Haa ta'u malee rakkoowwan mana murtii geessuu dhabuu bakkiidhaa dhiphachuu fi namoota maatirraa fagaatanii hidhamaniif hanqinni nyaataa mudachuu ibseera. Sochii hidhattootaa fi caasaan mootummaa diddiigamoo hordofee lammiileen balaaf saaxilamaa turaniiru. Opereeshinii mootummaan hidhattoota irratti baatii eebila keessa eegaleen gidduutti lammiileen nagaa humnoota nageenyaan ajjeefamuunis gabaafamaa tureera. Paarlaamaa Itoophiyaa jalatti gareen koree dhaabbii garaagaraa irraa hundaa'ee fi koree dhaabbii seeraa, dimookiraasii fi haqaan durfamu godina Shawaa Lixaa, Bahaa fi Shawaa Kaabaatti malee qorateera. Obbo Isaa Buruun paarlaamaa Itoophiyaatti walitti qabaatti aanaa koree kanaati. Hidhaan waliigalaa lammiilee irratti fudhatamaa jira kan jedhu waan ka'aa tureef hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf godhamu kana keessatti qabaman haalli qabiinsa mirga namummaa isaanii fakkaata waan jedhu laalle jechuudha. Aanaalee nuti deemnetti fakkeenyaaf Shawaa Lixaa aanaa Amboo namoota to'annaa jala jiran ilaallee jirra. Akkasuma aanaa Shawaa Bahaa keessa aanaa Boosatti Shawaa Kaabaa keessa dagam aanaalee kanneen ilaallee turre. Akka waliigalatti haalli qabiinsa mirga namummaa fooyyee gaarii kan qabu ta'uu isaati jechuudha kan laata. Haala biyya kana keessatti dandeetta yeroo dheeraadhaaf namni qabamee akka barbaadetti jecha kenni jedhamee kan rukutamu kan reebamu qaama isaati irratti miidhaan adda addaa kan gaggeeffamu rakkoo akkasiitu ture. Amma jijjiirama kanaas waan akkasii nama to'annaa jala jiru irratti kan hin raawwatamne ta'uu isaati jechuudha kan ilaalle qabatamaadhaan isaanis kan nuun jedha. Nagaan galee baruu barbaada uummanni keenya jechuudha. Kanaaf tumsa mootummaan godhaa jiru kana cinaa dhaabbates deeggarsa bal'aa taasisaa akka jiru guutumaaf guututti garuu sodaa keessaa kan hin bahin ta'uu isaa bakka rakkoon nageenya jirutti kana ilaallee haa ta'uti wanni ammas yeroodhaan mana murtii dhiyeessuu dhabuu wanni akkasii kan mul'atu akka ta'e kanas sirreeffamni barbaachisu dafee akka kennamu kallattii kennees mootummaa naannichaa wajjin isa walii gallee jechuudha. Tole isaan alatti erguma mootummaan opereeshinii waraanaa eegalee warra jaarsootti Shawaa Kaabaa jechuudha akkasumas immoo Shawaa Lixaa Adaa Bargaatti namoonni nagaa akka ajjeefaman jiraattotarraa namoota maatiin isaanii jala ajjeefamee dubbisnee turre baatiidhuma eebilaa keessa. Koreen kun gaafa hawaasa dhaqee dubbisu
opereeshinii waraanaa yeroo raawwatetti gidduutti lammiileen nagaas miidhaman waan turaniif gabaasni akkasiis ba'aa waan tureef waa'ee isaan odeeffanne. Tarii qaaman aanaa Daabargamaa hin daa'ine nuti amma odeeffannoo isin akaaftuun qabatama gabaasa akkasiin qabu garuu gara mootummaati nama sababa adda addaatiin seeraan ala hidhamee fi qaama isaa irratti miidhaan gahe hin argine gabaasa kennitu kana fuulduraaf qulqullaa'uu danda'a jechuudha. Gaaffii koo xumuraati. Isin amma godinoota 3 deemtan godinoota Wallaggaa akkasumas immoo gama kibba Oromiyaas rakkoon jabaa akka jiru jiraattonni dubbatu. Isa roodhattanii mirkaneeffachuudhaaf qorachuuf yaada qabdu akka paarlaamaa Itoophiyaatti. Garee kenna miti malee garee biraas irraa bakka bu'e Gambeellaa haala Gambeellaa kan ilaale jira. Gara lixaa kanas qabannoo jira. Akka mana marii bakka bu'ootatti karoora akkasii jiraata jechuudha. Obbo Isaa Guddaa galateeffannaa koreen kun dubdeebii hubate koree caffee Oromiyaaf dhiyeesseera. Komishinarri Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa opereeshinii waraanaa itti fufuu ibsanii akka gabaasa miidiyaa biyyaalessaatti hoogganoota hidhattoota kanaa balleessuuf dalagamaa akka jiru wayita kana ibsanii. ሸኔን የሚመሩ የሸኔ አመራሮች የታችኛው አመራር አብዛኛው የተመታበት ስለሆነ hooggansi shanee gara gadii rukutamus warri ijoon hin rukutamne shanee dadhabsiisuuf yookaan balleessuuf hooggantoota kana balleessuu barbaachisa. Asirratti wanti hafu jira. Opereeshiniin naannichaas asirratti xiyyeeffatee dalagaa jira. ኦፕሬሽን እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ነው። Amma oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Paartiin Itoophiyaa bulchuu waraana kaaba Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti karaa nagaan furuuf murteesse. Mariin kun heera biyyattii osoo hin cabsin akkasumas faayidaa biyyattii eegsisuun akka taasifamu murtaa'uu qondaalonni dhaabichaa walga'een erga xumuramee ibsaniiru. Kana duratti PLF mariin osoo Keeniyaan durfame jedhee ibsee ture. Gamoo gabaa magaalaa Yuukireen Kiremenchuk irratti rookeettii Raashiyaan darbatteen 10 du'anii yoo xiqqaate 40 madaa'uun ibsame. Biyyoonni badhaadhan 7 hanga xumuraatti Yuukireen tumsuuf waadaa seenaniiru. Mana dhugaatii magaalaa East London Afrikaa kibbaa jiru keessatti dargaggoonni 22 erga du'anii booda qoratamaa jira. Namoota du'an kunneen keessaa hedduun isaanii barattoota xumura qormaata isaanii kabajaa turan akka ta'an gabaafameera. Ajjechaa guyyoota 10 dura godina Wallagga Bahaa Gimbiitti raawwate irraa kan lubbuun hafan keessaa daa'imni erga dhalattee torban lama taate akka jirtu BBC'n odeeffate. Daa'imni kun kaasuu harmee ishee keessatti argamte. Harmeen ishee addee Aayishaa Sa'iid bara 1990 irraa eegaltee ganda Tolee keessatti guddatte. Haleellaa hidhattoota itti himataman kanaan kan lubbuu dhaban keessaa tokko harmee isheedha. Daa'imni kun guyyaatti aanutti reeffa harmee ishee bira raftee lubbuun akka argamte firrii fi ollaan Aayishaa BBC'tti himaniiru. Miseensi maatii maqaanaaf dhoksaa jedhan waa'ee daa'ima kanaa akkanaan dubbatu. Qadaami tarashina እሁድ ቀን 7 ሰዓት ልይቱ ተገኘች ታትሞት Sanbata ajjeefamte. Dilbata guyyaa sa'aatii 7 irratti daa'imni kun lubbuun argamte. Halkan sana roobaa bule. Guyyaa sa'a aduu keessa oolte. Yeroo awwaalchaaf reeffa fuudhuu deemnu argamte. Warra magaalaa turan erga awwaallee booda warri guramanii ajjeefan jiru jennaan loltoota raayyaa ittisaa fi federaalaa waliin deemne. Namoonni firoota isaanii du'an achitti argatani. Haati duutee daa'imni duuba ishee raftee jirti. Reeffa haadhaa yommuu kaafnu daa'imni lubbuun jirti. Nuti lubbuun ishee oolti jenneen eegne. Akkuma ammatteen jirtutti ajjeefamte. Nutis daa'ima fuunee ol deebinee maatii isheetti kennine. Amma daa'imni adaadaa ishee bira jirti. Akkuma kana ollaa keenyatti haati ijoollee ishee 3 wajjin ajjeefamte. Daa'imni ishee umurii ji'a 8 lubbuun oolte amma nu bira jirtus jirti. Haati deessee guyyaa 8ffaa isheetti ajjeefamtes jirti. Daa'imni harka irraa citee lubbuun hafteetti. Bosona keessatti amma nuti reeffa namoota 24 arganneerra. Amma hundi keenya naannoo Coqorsaa jedhamu keessa jirra. Kaan manuma gubate keessa, kaan ammoo dunkaana nuuf kenname keessa jirra. Amma ijoolleen sagalee rasaasa yoo dhaga'an naasuun gara bosonaatti fiigu. ይሮጣሉ ወደ ጫካ ይሮጣሉ እዚህ Maqaan ishee Yaneenash Araarsoo jedhama. Dhaloonni ishee godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Haratoodha. Yeroo barataa turte yeroo isheen fuuldura teessu barattoonni komatu. Yeroo barsiisaan akka duuba teessu itti himees ture. Dhaabbattee qorqorroo gubbaa waan jiru agarti. Akkaan dheertuudha. Hojjaan ishee meetira 1 fi seentimeetira 95 dheerata. Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti dheerinaan dubartoota keessaa tokkoffaa jedhamuun jaarmiyaa kana hordofuun galmooftetti. Turtii waa'ee keenya Hirphaa Gammachuu waliin taasisteen sababa hojjaa isheen dhibeen hubamuu ishee fi kaan dubbatte. Xiqqummaa maatii ta'eeyyuu umriin koo hojjaan koo akka waliin madaalee natti himama ture garuu hanga kanatti dheertus hin turre
Bakka naannoo haaskuulii beewan baradhu eertuu akkan ta'e bakka ati koo baay'ee eertuudha maal naan ture ijoollee fuuldura taa'ee kilaasii faayiroon baradhuun ture bakka nuti akkan isaan caalu duuba akkan ta'uu qabu barsiisan maal illee naaf ibsa ture bakka achumaan eertuu ta'uu koo fi koofis namni kaneeffadhe jechuudha. Sadarkaan umurii koo dabalaa deemu akkas hojjaan koo dabalaa deeme jechuudha. Sababa sanaatiin dhukkubni tokkos kolleejjii otoo baradhu dhukkubni jira ture miila koorratti mana dhukkuba ture obboleettiin koo mana yaalaa gaafa nageessitu gilaandoo hormoonii akka ta'e gilaandoo hormoonii saayizii isaa dabalee akka jiru sababni miilli kootti dhukkubsatus akkasuma saayizii qaamni ishee guddaa waan ta'eefidha gilaandoo hormoonii sanattis itti dhiibbaa godha maal jedhanii. Sanumaanii hojjaan koo dabalaa deemee sadarkaa kanarra ga'ee amma sadarkaa ammaayyuu bakka karaa akkas xiqqoo deemuu hin danda'u dhaabbachuufaa hin danda'u. Amma mana yaalaa yaalamtee rakkoo si mudate adda baasanii waan namni sitti himan jiraa? Egaa dhukkubni sanarratti dabalatas mataanis akkasumas dhukkuba ture naannoo waggaa 2 akka 3 as jechuudha. Qaamatti sammuu keessa dhiixiin akka jiru ture kan ta'edha. Tuqambarsaa dooktarri tuqambarsaa hojjetu tokko uummatatti akka opereeshinii taatu sanaan ala furmaata hin qabu jedhanii sanaaf immoo isaanis sodaatanii opereeshinii ta'uu sammuun ulfaata waan ta'eef lubbuu irrattis dhiibbaa gochuu danda'a waan ta'eef jedhanii dhiisanii. Mee dheerachuu keetiin waan dhabeeraa jettee yaaddu jiraa? Dheerachuu koodhaan kan ka'ellee hanga kanatti rakkinni irra ga'uu baatus ogaa sanaan qabatee dhukkubuma jijjiiruu kanaatiin anis hojjedheessi waan tokko kan humna kootii hojjedhees jiraachuu hin dandeenye. Egaa uffanni rakkisaadha wanti xiqqoo akkas yeroo gabaa fi waan tokko bitadhu harkisaa faarraan gababbataa. Caamaan illee akkasuma akkas tiraanspoortii kana mannaattuu na rakkisan ala sababa hojjaatiin osoo hin taane rakkoo narra ga'uu jira sababa dhukkubaatiin. Dheerina keetti yeroo itti gammadde? Ani yeroo hundumaayyuu itti nan gammada maaliif hojii waaqayyoo hundumaatti hojjaa koorraa yoo ta'u baatiyyuu wantoota nuti kaantiyyuu uuma waaqayyootti nama baay'ee gammadudha waan ta'eef yeroo hundumaayyuu ni gammadduudha baay'ee. Maatii kee keessa namni haga kee dheeratu jiru dheerina namni dhedheeroon? Dheeraan hin jiru. Xiqqoo akaakayyuu keetti baatee naan jedhu abbaan abbaa kootti dheeraa. Sooma dheeraa ta'e fakkaatu malee makootiin akaakayyuun xiqqoo jechuudha. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu otoo nagaa walitti hin dhamatiin dura oduu tokkoon ni dabala. Moozaambiik keessatti loon hatuun namoonni shakkaman 7 dararanii jiraatti awwaalaniiru himata jedhuun poolisiin shakkamtoota 9 to'annoo jala oolche. Dubbiimaan poolisii bulchiinsa Maanhiikaa ammatti eenyummaan namoota ajjeefamanii hin mirkanoofne jedheera. Qondaaltonni mootummaa bakkichatti argamuun reeffa kunneen akka baasaa jiran dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo wixata galgalaa kanumaa ammayyuu taana isiniif dhiyeesseera. Kan qopheessiteef Raafoolii Dhugaasaadha. Boroo walitti deebinaa halkan gaarii.